Mucee amma mucee maal sii ta'a? Akaakayyee ummatiyaati. Akkas shanyii mucee amma mucaati. Yaayyaa alii sireefaa miila bakar waaree keessa gurra mureessan gajjii wayiin siidhaa maajeeni gurrarraa kan qaalisan akaakayyee ummatiyaati. Dhiiga isaatiin na keessa jira jechuudha. Akkamitti duuba hin boontume? Niin boona akka ajaa'ibaa. Akka ajaa'ibaa. Dugda kana duuba na tullu. Haa hin agartuu qoomti xiyyaa'uu balloodha. Ayyee maqaan kiyyaa Hamdiyaa Aliin naan jaanii artiistii koomediyaana Jaafar Aliitii wajjin tagoofata dalayde jirra jirtu miila bakar waaree dubbii mudhii ulee ergaan mootiin sodaannee goofatan maasiis ka Jaafar Aliitii wajjin dalage ana. Jaafar Alii Hamdiyaa Alii obboleeyyanii dhiiroo? Obboleeyyanii miti akkuma tasa wal afaan dhufne. Uummanni bakka jirutti hojii isaniin bashannananii. Gara fuulduraatti akka maaliin si eeggachuu qabu uummanni? Inshaallah ani hedduu miidiyaa irraa xiqqishoo baheetiin jira. Rakkina adda addaatirraa sababii kan ta'e inshaallah yoo rabbi jee. Sagalee bareedduu saniin uummata biratti as deebi'uudhaaf akkamiin laata? Ni yaala yoo rabbi jee. Oromoon teenyatu maal seeti? Namuu ogummaa ifii uumaa rabbiin nu uume ogummaa addaa qaba. Ani namarraa kakkajeelee sassaabadheetii miti kan hin katabu. Yeroon taa'u hunda sammuun tiyyatu wayina burkiti. Niin barreessa. Sanirraa kan ka'e goofata san kadalaguu dandeenya. Oromoon tun ifumaaf if beeksisuu fiidi malee nama keenya jajjabaa kana beeksisuudhaaf xiqqishoo rakkina qabda. Akka hundumatti Oromoo hundatti. Kanaafuu rakkoon qabu isaa iyyoo naa beeksifamii isaan gammachuun qaba. Garuu immoo hojii ati beektu saniin ani hin beeknee jira. Saniin an beeku ati hin beeknee jira. Akkasii silaa wal utubnee waliin kaane hedduu na gammachiisa.